odore eegu ayyaana irraa kufee mudhiidhaa ol mucaan nama fayyaadha. Mudhiidhaa gadi boocacabee jira. Lubni isaa lachuu hojii buusi yaaboo maaliif na buusti? Innaa mucaan suni waggaa silkii waan caccabee fi akka miidhame saniini hospitaala mootummaa gale. Silkiin qabu ture miidiyaatti akka sanaan ol hin baane. Waggaa 3 dura ONN irratti gabaabamee jira rakkoo mucaa kanaa ONN qaqqabee yeroo ijoolleen mana hidhaa Suudii gabaafaman san. Garuu achi keessaa hin baane. Yaala na argatu yaamaki. Kanaaf ONN irratti gabaafamee jira waggaa 2 dura viidiyoon isaa miidiyaarra naanna'aa ture garuu namni irratti argame hin jiru. Ammallee ani irratti hojjedheen jira seentanii dhaggeeffachuu dandeessanii namoonni baay'ee quunnamee hin jira. Garuu waa tokko asirratti kana nu badhee nuti carcari malee argee miti nama naan jedheetu jira afaaniin daaspoorota bira seenii haasa'ee dhimma isaa warri keessaan dhufan namoonni warra Harargeeti miti ani intala shawaati. Yeah, okay. Enna bakka dhisi dhimma isaa abbaan biyyaa eega asirratti haasa'e abbaan biyyaa eega nu qaqqabsiiste irratti hojjennee galchinaa naan jedhan jalqaba abbaan biyyaallee quba qaba. Moneraan quba qabdi. Kuulleen quba qabdi. Ijoolleen keessan baay'ee isaanii eenyu abbaa gadaa mucaa sibira jiru sun quba qaba. Maaliif akka callistaan ana gaaffii natti ta'e mucaan kun nama miti immoo mucaan kun sin keessaa miti immoo dhalootaan jaarsoo himata. Ani walumaa galatti ani viidiyoo boo'ee hojjedhee fi eenyu tigistiiluu hojjettee fi jirti viidiyoo. Maali bira mucaan kun wanti inni gaafate birrii guddaa na gargaara miti maki. Lubni isaa lama mucaan arsiisuni mucaan Jimmaa lubni isaa irraa miidhame irratti hundi miskiina jedhan sun mucaa kana biratti fayyaadha. Isa dhugaa rabbi sababni isaa laal sababni naayimtee jirtaadha. Yaa rabbi sagalee kee dhagaan jiru. Annuma nama dhageenye nanatti hin tolu bara. Nama dhageenye galatoomii amma duras naayimtee ture dubbii tana jechuun waa'ee mucaa Harargee dhukkubsatuu fi nama isa ammata meeqa guutuu nama isa laalu dhabuu isaa natti himtee ture. Achirraan nama hunda ijoollee Harargee fi masota hunda bira deemtee himtee ture natti himtee ture jechuudha. Ijoolleen Harargees dhaga'anii jiranii isaan waliif hin ta'an durumaanuu waliif hin ta'anii yoo namni waan kana lafaa godhee keessa nama arrabsanii rakkoo guddaa qaban jechuudha. Ijoolleen Harargee rakkoo guddaa qabdi jechuudha. Saniifuu ati akka nama tokkotti waan dandeessu gootee jirtaa hedduu galatoomisin jechuun barbaada. Mucaa amma asirratti fiduu ni dandeessanii tiktookii fi Indanda'e laali amma mucaan waayifaa yeroo qaba. Waayifaa sa'aatii 2 fayyadama. Laali maki ani waa takka laali maki jalqaba miidiyaa irratti waan ol bahee gargaarsa dhabee sun bulooka shee afaan yoo bante as jala deemte siyaami koolaa Harargee Sabboona kaleessa mana keerraa gannan darbanni abbaa faqaa ani ganna darbe kaleessa mana isaarra muneraan mana isaa ganna buuste odoon boo'u ganna darbatti dhugaa rabbi nama baay'ee biratti muuti godhamee tan jira odoon barreessu garuu laali ani waa takka isinitti wanta sirra jirtan dheegansa malee rakkataa keessan ijoollee Harargee ofii cabsu wal cabsu walirratti duudhu malee rakkataa keessan gargaaruu hin dandeessan yoo namni gargaar namni tokko rakkataa kee gargaarelee nama san cabsu barbaadan akkamii amma gaafa naan uummata Harargee rakkoo Harargee san irratti arrabsamee na arrabsanii na cabsa akkaan isin nangoon hin jiru bar maaliif hin jenni beeta bakka wal cabsuu irratti malee rakkoo furuu irratti dalaguu hin dandeessan jechuudha. Amma micoontu mana meeqaa seeneetiin himee feemasoota Harargee ijoollee jiranitti himeetiin keessa na darbanii jechaa jirti. Yaani dhalattuu shawaati mucaan du'u jiraa jechuudha. Mucaan kun biyya galuu barbaadan fakkaatu. Maaliif biyyattiin yaada takkittiin dubbadha. Yaada takka. Mucaani waggaa 4 eega kufe hojjetee of harkaan qabu dhageessanii silkiillee keessaa sitti nama bitee ani akka nama fayyaatiin baradhe garuu mucaan dhukkubsataadha gaafan baradhu iyyuu icciitii isaa namatti ni mudhu ONN irratti gabaafamee waan tureef namni sarraa waan baqateef asuma keessatti du'a jedhee taa'e ani yoo natti haasa'u mukayyef qaama isaa nyaatee maqi yoo itti haasa'u inaadha
maal taate yaa mucaa maaliif adda akkatti nas baas inni matu gaafa kaanitti na dhukkubaa maal si dhukkuba luka kee ayyee hojjechaa jirtaan lakki maaf gara biyyaan kan turee gan hojjenne maaf achi keessa teessa namaan qabu yaa obboleessa ko ijoolleen asirra jiran daaspooroonni ijoollee Harargeeti ani viidiyoolleen hojjedhu beektanii ani yuutuubiin qaba malee tokkokiin fayyadamu isaaf jecha viidiyoo ba'ee hojjedha gaafan kana beeku sababni isaa eriyaa kooti obboleessa kootin lakki nama takkas si galcha tikkeet bakka inni jiru san kan barbaachisu kana lamaan birrii guddaa na yaalchisaayyuun gaafanne mucaan kun haadha isaatti naasa'u sababni isaa kaardii bitachuu waan hin dandeenye hin qabu farqaa waan ta'eef nama maatii isaatti illee inaasofnedha asirratti waan dubbadhee makii bira eegagge mucaa kanarratti hojjettee akka galchitu abdii waan hin qabuuf jechuudha sababni isaa nama baay'eetti dhaqee lafarratti hojjenna ijaarama qabna ijoolleen Harargee ijaarama qabdii karaa keessaa hojjenna jedhanii viidiyoo irraa fuudhanii daaspooronni baay'ee Kanaadaa Ameerikaa warra jiru bira viidiyoon isaa ga'ee jira garuu maal godhama lolli biyya keessa jira mucaan kuni nama waggaa dheeraadhaaf itillee irratti nama garagarsha shintibeetii namatu keessa luukin isaa fayyaa miti engadda fuullee waa takka dubbatti dhagayitan kaleessa fooloo naa deebisi jedhan kinoo asirra jirti mana kingika maal teessee Amadis waa'ee nama kumachuufaa dhiisiiti. yaada koo dubbadheen gadi buusa jedhama kiyyee maalo yaada koo dubbadheen gadi bu'a. Yaa mucaa fidii sinjee mucaa fidii ayyee mucaanis rakkoo isaa dhufee haa dubbatu. Ati dubbachuun bareedaadha garuu rakkoon abbarraa tolchisi galee. Ayyee na beeksa waan ta'eefi onlaayinii irra yoo jiraate dhaqeen bilbilaa fi waayifaa sa'aatii lama fayyadamaa onlaayinii irraallee yeroo badutu jira. Yeroo inni onlaayinii irra jirutti fuuloora irraa qabna waan ta'eef siif hin barreessa hin fidda. Amma yoo onlaayinii irra jiraachuu baate. Sababni isaa ani asii qaxxitaa bilbiluuf hin danda'u ani Duubaay hin jira. Suudi Arabiyaa miti inni kan jiru Suudi Arabiyaadha. Okay, ati Duubaay jirtaa? Ani Duubaay jira. Maaltu jira ni beektaa? Rakkoo amma ijoollee amma mucaa Harargee inni Harargee ta'ee qofaaf Harargeen qoftiin hin gargaartu. Ijoollee Oromoo hundaa gargaara waan ta'eef isaan dheedhee gaafatte isaan gargaaruu baatanis ilmaan Oromoo hedduu jira. Oromoo kutaa 11 jira. Mucaan ni gargaaran jechuudha. Si galee? Nuti gaafanne ijoollee Harargee qofa osoo hin ta'in ijoollee Oromoo jennee gaafanna gargaarsa. Garuu makee amma asirratti namni fuula koo beeku fuula kee beeka malee garaagarummaan keenya kan nama kan as baasuu kan qabu nama fuula miidiyaa keessatti fudhatama qabu nama namni amanu namni nama ta'eedhaaf hin gargaaru. Amma ani King Kamaal gaafadheen ture jalqaba ijoollee hundatti barreesse King Kamaaltu naa deebise nama dhugaadhaanis nama quuqqabu isuma ani soba oduun taane isuma dhugaa rabbi naa deebisee lakkoofsa isaa naa ergee natti taasise akkas naan jedhe yaa obboleetti godoo natti dhiyoo jiraate nama sadi taane tikkeetta murree fi galchuu dandeenya. Mucaan nama miidiyaatti ba'uu barbaadu maali sababni isaa miidiyaa irra deemaa ture viidiyoon isaa. Dhageesse mucaan miidiyaa irratti ba'uudhaaf eeyyamamaa miti. Isuma dhugaa rabbi maal jalqaba ani gabaabsinee bar dubbiin dheeratteef harreetti hin fe'anii maal gabaabsinu abibti foloosi godhee jiraati lakkoofsa isaa naa kenniti ka Suudii jira eegayyetti anni dawwalaaf itti galee amma dawwaltuu fi lakkoomsi amma dawwalaaf fooloo godhiti haaniif ergii fi maaliif jennaan kun abbarraa tolaa amma ati gisee nutti himtu xiqqishuma rifanne dilasi rifanne maaliif jennaan nama dhukkubsata haa kan dubbadha nama xiqquma rifadhe ati gisee natti akkana ta'e giseetu ni rifadhe xiqquma abbaan dhukkubsate dhufee garuu dhukkuba isaa gaafa himate fi jechuun dhukkuba isaa gaafa ifirraa dubbate haalaan sirritti nuufis galee ummanni kunis rifatee fi waa tokko godhuu danda'a. Si galee abbaa dhukkubsatee beeku santu dhukkuba isaatillee ibsee himuu danda'a. Saniifin amma waa'ee mucaa ijoollee Harargee nafichi afaan hin dubbate yoo si hubachiisu baate qaama isaa yoo sinitti agarsiisanii hubattan namni luka lama hin qabne dubbachuun hin barbaachisu. Lukni isaa dhaqee hojiidhaan kana dhaqee nama dhaqee sinii fidash galatoom. Yaa mucaa fidiiti dirqamaati keessaan ijoollee Harargee kan gaafachuu qabdu. Dirqama inni waan Harargee ta'eef Harargeen gargaaruu qabdi. Viidiyoon makii akka nama kamii bar viidiyoo hojjenne jalqaba. Akkasitti sabaa sablammii gargaara Harargee bira kutee Oromoo bira kutee sabaa sablammiin gargaaruu dandeessa. Kana jechuun maaliif gargaarsi gaafa kadhamu ilmi namaa nama ta'uudhaaf nama waan ta'e qofaaf gargaarama. Dirqama Harargee dirqama Shawaa waan ta'e qofaaf miti.
Kanaafuu waan hin aariin jechuu barbaadeeti namni keessaan dubbisii deebisuu yoo baateellee. Kanaafuu mucaa fitiiti akkasitti mucaa kara biyyaa galuu fedhaa jettee miti inni haa himatu namni rabbi laaffiseef haa gargaaru. Tole. Ayyee. Haaniidhaaf lakkoomsa ergiif siifaa ergitu haani bilbilii fiti. Akkoon qaba amma dawwalaaf yoo na argite. Dhufee tiktookii yoo qabaate rakkoo isaa haa himatu biyya galuu barbaade na jettee na fakkaate akkasitti kara biyyaa galchinaa jechuudha waan dandeenye goone. Na furmaata argatuu danda'a beekta maaliif beekta makki amma yeroo ammaa kana namni yoo sinna dhukkubee jetteeni namni fudhatu si galee garuu abbichi yoo as ba'ee miidiyaa irratti jechuun waan isa irra jiru san yoo himate amanuu danda'a ija ofiitiin yoo arge waan hundayyuu. Egaa dhugaadha bara. Ani amma waaniin antiyyaa itti namanni tokko namas fidee amansiisuudhaaf hin yaalu. Maaliif jennaan maqaan isii bada si galee waan tokko ragaa waan hin qabne tokkotti wanni jechuun amma gaafa isiin na barreessu barreeffama isii harkeetu man dhiise. Maaliif jennaan mucaa afiddu jeetu man dhiise si galee mucaan fi dhufee haa himatu jeetiin. Maaliif namaaf gaafa namni kun akkana ta'etti namaaf dhuftee dubbatte bareedaan ta'u. Abbaan amma isaa kanatti hattuun baay'attee jirti si galee namni hundinuma dhukkubsadhe. Kanaafuu namni abbaan dhukkubsate ragaa guutuu fidatee dhufee uummata gaafachuu qaba. Dhukkubsate qofaaf namni maallaqa guuruu yookiin kannuun qabu. Ragaa waliin maallaqni guuramuu qaba jee yaada. Akkasitti nama nama. Sirri. Obboleetti kaamaa. Makiyyee lakkoofsa isaa sinii kenna bakka warri bilbiluu fidan online irra hin jiru. Ganama irra ture. Faaniidhaaf. Faanii. Silkii nama qabda. Nama. Eessi kenna lafa. Rakkoo qabu ijaara asumatti rakkoo qabu maaliif jennu bilbilee hundi waan dhukkubsatuuf yookiin gargaaruufaa danda'a rakkoo isaa hin baratanii jechuudha. Anuu gallakkiseen dura miidiyaa irratti viidiyoo isaa wajjin. Inna qabadhaani 50 koodii suudii galchite. No duwwaa shan irraa himi. Duwwaa 50 yaani. Okay 50. 88 88 16 16 52 52 9